kabajamootaa fi jaalatamoota maatiiwwan Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyoos immoo hunduma caalaa kan isin jaalatu hordoftoonni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo biyya keenyatti argamtan, biyya keenya ala immoo biyyoota garaagaraatti argamtan akkam jirtu, akkam yoo nageessanii, akkamiin turtanii. Gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos guyyaa har'aatiin kan nu ga'e galannii fi ulfinni teessoo isaa Aariyaam irratti isaatiif haa ta'u. Akka fedhaa fi jaalala Waaqayyootti guyyaa har'aa kana kan walitti ilaallu barnoota keenya walitti fufinsaa kutaa 10ffaa irratti Waaqayyoon akkana jedhee jedha. Jiini kun ji'oota jalqabaa isiniif haa ta'u. የወሮቹ ሁሉ መጀመሪያ ዓመት መጀመሪያ ወር ይሁንላችሁ። ጂኒ ኩን ጂኦተ ወጋ ሁንዱማ ዱርሴ ዱሬ ወንጎተ ሁንዱማ እስኒፍ haa ta'u. Seera boqonnaa 12 lakkoofsa 1 kaasnee gaafa ilaallu jiini kun ji'oota isa jalqabaa isiniif haa ta'u jedha. Barnoota keenya kutaa salgaffaa keessatti karooraatiin wal qabatee yeroo baay'ee maaliif karoorri keenya nuuf milkaa'uu dida isa jedhu irratti karoora karoorsuu kan qabnu Waaqayyootiin ta'uusaa, Waaqayyootiin abdannee ta'uusaa waliitiin ilaalleerra. Waggoota dabarsine keessatti karoorri keenya maaliif milkaa'ina dhaba? Karoora nuti bara dhuftutti karoorsinu kun immoo maaliif fiixaan ba'uu dida? Isa jedhu waliitiin ni ilaalla jecha. Waaqayyoon waggaa tokko guyyaa 365 tokko arfaffaa ji'a 12 kan inni uumeef barri dabarsine sun yommuu darbu bara isa dhufutti immoo gaafa ceenu baricha wajjin haaraa taanee argamuu akka qabnuu fi baricha keetti jijjiiramnee argamuu akka qabnuu fi guyyaa jalqabaa kana bara isa jalqabaa, ji'a isa jalqabaa, guyyaa isa jalqabaa kana karooraan tokko jennee Waaqayyoon waqtii afuriitiin bonaa gonna birraa arafaasaa godhe kan inni uume jireenya afuuraa fi jireenya foonii hojjennu keessatti adeemsa ittiin deemuu qabnuu fi haala ittiin deddeebi'uu qabnu Waaqayyoon uumeetu nuu kenneera. Kanaatiif Waaqayyoon Musee fi obboleessa isaa Aaroon lubichaatiin biyya Gibxiitti waameen akkana jedheen. Jiini kun ji'oota jalqaba waggaa ji'a isiniif haa ta'u. Ijoollee Israa'el hundumatti immoo akkana jedhiitii dubbadhu. Ayyaanni isaanis ji'a kanarra guyyaa 10ffaa namni hundumtu abbaa isaatiin mana abbaa isaatiin xabbooshii tokko, hoolaa tokko, mana isaatiif immoo hoolaa tokko haa fudhatu jedhee kakuu moofaa keessatti yaada dubbii dubbatamedha. Amma gaa barri dhiigaatiin ayyaana kabajnu sun hafeera. Kakuu moofaa keessatti hoolonni danuun, beellanni danuun, bineensi danuun isaanii qalabanii lubbuu nama tokkollee fayyisuu hin dandeenye. Amma garuu Kiristoos qalamuu isaatiin hoolaa araaraa ta'ee argamuu isaatiin addunyaan hundi fayyeera. Dhiiga beelladaa caalaa, dhiiga bineensotaa caalaa amma kan nu fayyisu dhiiga Kiristoos waan ta'eedhaaf gaabbii galle foon isaa fudhannee dhiiga isaa dhugnee jiraachuun dirqama kiristaanummaa keenyaati jecha. Kanaatiin wal qabate, ayyaanaatiin wal qabate dhiigni Kiristoosiif barbaachisu hin jiru.
yoo nyaachuuf yoo dhuguudhaaf ta'een alatti bara jijjiirraa jennee lukkuun qarru, jijjiirraa baraatiif jennee hoolaan qarru, jijjiirraa baraatiif jennee lukkuun dhiyeessinu, hoolaan dhiyeessinu hin jiru. Aarsaa kan ta'u nyaataaf dhugaatiif garuu nu hin dhorku. Kakuma ofaa keessatti gubalii barbaraa yookiin immoo dafii garaa garaa hin dibamu. Dhiigni beelladaa, dhiigni bineensa garaa garaa, dhiiga Kiristoosiin isa qalameetiin inni diigame, amma garuu dhiiga Kiristoos isa dhugaa, foon Kiristoos isa dhugaa akka nyaanni dhugaanni har'a qopheessinu, hoolaan har'a qallu sun aarsaa cubbuu keenyaaf otoo hin ta'in akka nyaannu akka dhugnuuf Kiristoos nu kennee inni lukkuu qalate, inni hoolaa qalatu hoolaa qalate, inni Saa'ol immoo sangaa qaluu danda'u sangaa qale, inni immoo dhuunfaan hin dandeenye qirca galee ayyaana kana waliin dabarsa. Kana haa ta'u kana garuu baroota baraatii waqtiitiin bona arfaasaa birraa ganna jedhee akkuma inni qooda baroonni qoqqoodamanii kaa'amaniiru. Bara inni darsa darbe sana inni milkoofne hojiin hafuuraa bara isa dhufu immoo akka milkaa'uudhaaf. Maaliif karoorri keenya immoo bara gaafa dhufu milkaa'uu dida? Bara darbe waa hedduu karoorsinee kan milkaa'uu dide. Ammas bara dhufu karoorsuuf kan deemnu maarree karooraatiin akka jiraannu, karooraa ala akka hin jiraanne, karoora hafuuraa karoorsine kana keessatti immoo karoora foonis immoo akka hin daganne, karoora foonii caalsisne immoo karoora hafuuraa akka hin daganne dirqama kiristaanummaa ba'uun barbaachisaadha. Yaa Kiristoos anan deema nan hojjedha ani nan yaada nan karoorsa. Ati immoo karoora koo fiixaan baasi. Ati immoo na gargaari. Ati immoo jabina naa ta'i. Hojii fooniinis akka hin jabaadhu. Hojii hafuuraatiinis akka hin cimu. Irree kee naa kenni jabina naa kenni jennee Waaqayyootiin malee karoorri karoorsine, Waaqayyootiin malee hojiin hojjenne, Waaqayyootiin malee lagni ceedesuun wanti kamiyyuu Waaqayyoon malee wanti ta'u waan hin jirreetiif amma garuu Kiristoosiitiin, amma garuu Waaqayyootiin, amma garuu gargaarsa isaatii karoora gurguddaa lama, karoora hafuuraa, karoora foonii, foon kootiif kana yoon hojjedhe, lubbuu kootiif immoo gaabbii galee foon isaa fudhadhee kawaala garaa garaa iddoowwan eebbifamoo garaa garaa deemee kadhadhee soomee sagadeen bara kana diina koo daabiloosin injifachuu qaba jennee karoorsuun dirqama kiristaanummaati. Maarreegaa tokkoffaan barri haaraa gaafa dhufu karoorsinee akka jiraannu fida. Barri haaraa kan jedhame akkuma isinitti hime jireenya keenyatu haaraa ta'uu qaba, haara'uu qaba. Jireenya keenyatu moofaa ta'uu qabu. Jireenyi keenya inni kaleessaa moofaadha. Barri darbe moofaa kan ta'u hojii keenyaan ilaalameeti. Warri kaleessa gaabbiitti gallee baricha dabarsine soomnee sagannee kadhannee ammas barri kun nuuf haaraadha. Warri kaleessa hojii dukkanaa keessa hojii sobaa, hojii hannaa, hojii ejjaa kee jirru ammas barri kun nuuf dukkanaadha. Maarreegaa hojii dukkanaa baasnee hojii ifaa akka uffannuudhaaf, ifaan akka deddeebinuudhaaf amantaan cimuun hunda keenya irraa jira jechaadha. Yeroo baay'ee immoo karoorri Waaqayyoon malee karoorsine, hojiin Waaqayyoon ala karoorsine kamillee nuuf milkaa'uu hin danda'u. Milkaa'uu baates immoo eegalles immoo fiixaan hin baasnu. Kanaafidha qulqullichi Yohaannis wangeela Yohaannis boqonnaa 14:13 irratti ana malee homaa gochuu hin dandeessanii. Ana malee homaa gochuu hin dandeessan. Qotee inni qotu, inni daldaalu, inni baratu, inni kamillee hojii kamillee inni hojjetu Waaqayyo malee homaa gochuu hin danda'u. Waaqayyo durse lafa baanee geenyaa, wanta yaade fiixaan baasnaa, wanta hojjenne argannaa, wanta qabanii nuuf eebbifamaa. Kanan ta'u taanaan garuu akkuma qulqullichi Phexros fa'aa halkan guutuu dadhabaa bulanii gooftaadhaan kiyyoon isaanii qurxummiidhaan guutame qulqullichi Phexros gooftaadhaan barii kaleessayyuu gooftaa malee deddeebine amma inni dhufnaan kun ta'e
qurxummii 153 hanga galaana keessa harkisanii baasu kan isaan dadhaban gooftaadhaan kan ta'edha. Gooftaan immoo mana keenya eebbisa, karoora keenya eebbisa, jireenya keenya eebbisa, bara keenya eebbisa, gaa'ila keenya eebbisa. Kana beeknee Kiristoosiin duukaa deddeebi'uun, Kiristoosiin amanuun, amantaa qabaachuun, amannee deddeebi'uun hunda keenyarraatii ni barbaachisa jecha. Kanaaf hundi keenya bara darbe sana bara gaabbii ta'ee, barri dhufu immoo bara gaabbiidhaan, bara qajeelummaatiin, bara amantaatiin Waaqayyoon abdii godhannee deddeebinu. Qulqullichi Daawit akkuma dubbate amma eenyudha abdiin koo inni Waaqayyootiin miti jedha. Inni Waaqayyootiin miti. Inni fira qabu fira abdachuu danda'a. Inni qabeenya qabu qabeenya abdachuu danda'a. Inni aangoo qabu aangoo abdachuu danda'a. Kun hundumtuu duwwaadha. Hafuu danda'a. Baduu danda'a. Qabeenyis fixeensicha akkuma abaaboo ganama daraare waaree booda harcaafatu harca'uu danda'a. Inni jabaan dhibamuu danda'a. Seenaa Gooliyaadiitiin ilaaluu dandeenya. Warri jabaa fakkaannu, warri cimaa fakkaannu ija Waaqayyootti salphaa akka ta'e beeknee amantaatti cimnee deddeebi'uun barbaachisaadha. Barnoota keenya walitti fufiinsaa kutaa 11ffaatiin amma wal agarrutti nagaa nuu turaa. Inni biraan miidiyaa kana akka guddatuuf tajaajila bal'aa akka irratti kenninuudhaaf tajaajila baay'ee kana caalaa fooyya'aa namoonni danuun irraa baratanii gara gaabbiitti itti dhufan waaqa tolfamaarraa deebi'anii waaqa isaanii amanan mana xonqaayii deemuu dhiisanii gara Waaqayyootti deeman akka nuu ta'uudhaaf yeroo baay'ee hanqinni tajaajiltoota afaan Oromiffaa irratti yeroo baay'ee rakkoon mul'atu wal jajjabeessuu, wal cinaa dhaabachuu, karaa wal agarsiisuu, wal tumsuu, waliif qooduun baay'ee waan hin mul'anneetiif sagaleen kun sagalee Waaqayyooti. Manni kun mana keessanidha. Mana keessan, barsiisota keessan, abboolii keessan sintu jajjabeessuu, sintu cimsuu, sintu jabaa ofii jabeeffata. Nus jajjabeessaa, ofii keessanis jabaadhaa, baradhaa, nama kaayyoo, nama karoora ta'a. Karoora malee hin jiraatinaa, amantaa malee hin deddeebi'inaa, abdii malee hin jiraatinaa. Waa sadi waliin deddeebi'u amantaa, abdii, jaalala. Qorontos 13 irratti amantaa, abdii, jaalala isaan kun hunduu wal ufaaltiin jiraatu. Jaalalli garuu hunda caala. Jaalala cimina nuuf haa kennu.